Gareen TPLF ibsa adda baafteen Tigraay keessatti manneen barnootaa hundi akka cufamu ajaja dabarsuu dhagan. Kanaanis TPLF ji'a waxabajjii keessa lolaaf akka qophaa jirtu iccitiin saaxilamuu maddeen odeeffannoo achi ibsan. Israa'eel fi Ameerikaan karoora dho'isaa isaaniitiin hoogganaa haarawaa buutuuf taasisaa jiran saaxilamuu dhagan. Torbee tokko booda immoo waraanni Ameerikaa fi Israa'eel Iraan irratti taasisan ni jalqabaa jaameetii gamu. Waraanni Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru hatattamaan akka dhaabbatu ni deeggarraa jechuudhaan Raashiyaan ibsa kennuu dhagan. Raashiyaan ibsa kana kan kennite erga pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii biyya Chaayinaa wajjin marii taasiseen booda ta'uun ibsame bal'ina dhiyeesse. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaga'u kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaatii amma bal'inuu tuuttaas. Gareen TPLF tan dabarsi'oon gaba Mikaa'eliin hoogganamtuu guyyoota 20 keessatti manneen barnootaa akka cufamu ajajuu isaanii maddeen miidiyaa handaaftaa gabaasan. Gareen kun karoora baatii waxabajjii keessa waraana banuuf qabu hordofuudhaan yeroodhaan manneen barnootaa cufuuf murteessuun dhaga'ame. Waraanaaf qophaa jirti kan jedhamte gareen wayyaanee manneen barnootaa naannoo Tigraay yeroo biraa caalaa dursanii akka cufamu ajajuun ibsame. Balaa waraana olaanaa ta'e jidduutti manneen barnootaa hatattamaan barattoota isaanii akka qormaatan ajajni dabruun ibsame. Caamsaa 30 dura manneen barnoota isaanii akka xumuranii fi xalayaan biiroo barnoota naannichaarraa ergamuun dhaga'ame. Xalayaan tunis kan mallattoo itti hoggaa ta'u godinaalee aanaalee fi bulchiinsa magaalota hundi akka hojiirra oolchan ajajni gubbaadhaa itti kennamee jiraachuu maddeen ifoomsan. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el erga Jeneraal Taaddasaa Warradaa aangorraa kaasuudhaan aangoo pirezidaantummaa qabateen booda walgahii kaabinee isaa jalqaba irratti kalaandariin mana barumsaa waggaa kanarratti mari'atanii jiraachuun ifoome. Kaabineen barnoota irratti marii akka taasisu erga beeksiseen booda guyyoota muraasa booda manneen barnoota barattoota isaanii akka baasan qajeelfamni kennameefii jiraachuun himame. Murtiin bara barnoota sagantaa idilee caalaa ji'a tokko dursee cufamu kan murtaa'e yoggaa ta'u manneen barumsaa keessatti yeroo ammaa tanaa jeequmsi ni kaafamaa jaamee gama. Manneen barnoota caamsaa 30 dura barattoota isaanii akka baasan qajeelfamni kennamuu fi jiraattonni jidduutti wal dhabdeef qoqqoodinsi uumamuu dhagaame. Manneen barnoota qormaata barattoota isaaniitiif sagantaa idileetiin ala gaggeessan caamsaa 30 cufuuf qophaa'aa akka jiru kan dhagaan yoggaa ta'u maddeen Tigraay manneen barnoota irra caalaan qormaata mana barumsaa torbee dhufu irraa eegalee waggaa kanaaf qophaa'aa jiran akka fudhatan ajajamuun dhagaame. Manneen barnoota qormaata barattoota isaaniif sagantaa idileetiin ala gaggeessan caamsaa 30 cufuuf qophaa'aa akka jiru erga ibsameen booda barattoonni bara barnoota hanga ammaatti hin xumurre qormaata isaanii erga fudhataniin booda manni barnootaa isaanii akka cufamu tasa itti himameen booda maatiin barattoota yaaddoo keessa galuun himame. Maatiin barattoota manneen barnootaa maaliif yeroo biraa caalaa ji'a tokko dursanii akka cufamu kan gaafataman yoggaa ta'u kunis jiraattootaa fi maatii barattootaa jidduutti komiin kaafamuun ibsame. Dafanii cufamuun sababni kallattiin kan hin ibsamne ta'ullee maatiin barattootaa odeeffannoo wal faalleessu dhaga'uu isaanii himaniiti jiran. Wayyaaneen humnaan aangoo dhuunfattee lubbuun jiraachuu Tigraay balaadhaaf saaxilaa akka turtee fi dameen hawaasaa hundi tarkaanfii ittisaa fudhachuuf qophaa'uu akka qabu himame. Wayyaaneen hidhattoota duraanii hidhannoo hiikkatanii waliigaltee Piriitooriyaa jala deebi'anii dabalatee naannoo adda addaatti deebi'anii gurmaa jiraachuu fi naannoleen tokko tokkotti ammoo dargaggoota humnaan bobbaasaa jiraachuun irra deddeebiin himamaa jiraachuun ibsame. Wayyaaneen murteewwan ciccimoo lama kan dabarsite yoggaa ta'u murteewwan kunneenis qaama qophii waraanaa ta'uun ibsameeti jira. Gareen tun labsii yeroo muddamaa labsuuf qophaa akka jirtu kan himame yoo ta'u guyyoota 20 keessatti manneen barnootaa guutumatti akka cufamu kan murtaa'e ta'uun ibsame. Gareen kun ji'a waxabajjii keessa waraana banuuf karoorfattee hordofuudhaan manneen barnootaa hatattamaan akka cufan murtee kana kan dabarse ta'uu maddeen Tigraay irraa bahan mul'isan. Ameerikaa fi Israa'eel karoora dho'isaa sirna Iraan jijjiiruu fi Mohammad Ahmad Najaa hoogganaa haarawaa Iraan taasisanii muuduuf qaban carraaqaa jiran saaxilamuun dhaga'ame. Akka gabaasni New York Times mul'isutti Mohammad Ahmad Najaa pirezidaantii Iraan duraanii hoogganaa cimaa ibsa cimaa Israa'eel fi Ameerikaa irratti dabarsuudhaan beekamuu fi nama duguugaa shanyii Hitler uummata Yahudaa irratti raawwate balaaleffatuun beekamu. Israa'eloonni ammoo kaartarraa akka haqaman yeroo garagaraatti gaafataa ture ta'uun beekaman. Haa ta'u malee Ahmad Najaa Iraaniin to'atamee mana hidhaa keessa turuun ibsame. Iccitiin dho'isaa amma beektuun illee akka ibsamtetti Israa'eel guyyaa jalqaba waraana Iraan irratti bantu mana hidhaa Ahmad Najaa keessa jiru irratti boombii darbachuun ifame. Kunis Ahmad Najaa ajjeesuuf odoo hin taane Ahmad Najaa hidhaa keessaa baasuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Qondaaltonni Ameerikaa karoora kana beekan akka jaanitti Ahmad Najaa eedduu cimaa eegdota warraaqsaatiin hidhaa mana jalaa kan ture yoggaa ta'u karoorri Israa'eel haleellaa kanaaf qabdu eegdota irratti boombii darbachuu fi Ahmad Najaa mana hidhaarraa walaba baasuuf kan yaadame ta'uun ibsan.
Ahmad Najaan haleellaa Israa'el mana hidhaa isaarratti raawwatteen madaa'ee ture garuu lubbuun hafee boodarraa karoora Israa'elii fi Ameerikaa irraa abdii kutachuudhaan eessa akka jirus kan hin beekamne ta'uun ibsame. Karoorri ija jabina Israa'el qopheessite Mohammed Ahmad Najaan waliin mari'atte dafee kan fashalaa'e hoggaa ta'u qondaaltonni Ameerikaa karoora kana beekan akka ibsanitti Aljazeeraa fi Reuters qondaaltota kana waabeffachuun akka gabaasan karoorri Israa'el guddaan Iraan irratti haleellaa qilleensaa guddaa banuudhaan hoggana olaanaa ajjeesuu fi kurdoonni ammoo haleellaa lafoo erga bananii booda achiin booda ammoo Iraan keessatti jijjiirama sirnaa taasisuudhaan pirezidaantii Iraan duraanii Mohammed Ahmad Najaan gara aangootti fiduu akka ta'e gabaafameeti jira. Hogganaan dhaabbata basaasaa Israa'el akka ibsetti karoorri kun odoo irra deebi'ee raawwatanii ammas kan milkaa'u jennee amannaa jechuun dubbate. Waraana kana gama jalqabaa irratti yeroo baay'ee Tiraamp nama Iraan keessatti Iraan cabsuun akka laaffatu kan ibse ta'ulleen ibsame. Waraanni Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamaa jiru dafee akka furamuuf marii nagaa biyyoota lamaan jidduutti taasifamu kamiifuu gargaarsa barbaachisaa ta'e kamuu taasisuuf qophii ta'uu Ministir Deetaan Ministira dhimma alaa Raashiyaa Sargey Faraybok dubbate. Deetaan Ministira kun Raashiyaan deeggarsa gochuuf fedhii qabaatullee fedhii isaa gama kamittuu dhiibbaa taasisuuf karoora akka hin qabne hubachiisuudhaan garuu yoo mariin taasifamu kan deeggartu ta'uu beeksise. Ministir Deetaan Ministira dhimma alaa Raashiyaa kun kan dubbate gaaffii deebii dhaabbata oduu mootummaa biyya sanii taas wajjin taasisee dhugatu Raashiyaan wallabdee kana furuuf gargaarsa danda'amu hunda gochuuf qophii ta'uu isaa cimsee dubbate. Yeroo biyyoonni lamaan wal lolaa turanitti illee nuti tajaajila meeshaa waraanaa ergine hin beeknu jechuudhaan dubbate. Nuti ammas qaama kamirrattuu dhiibbaa taasisuuf fedhii hin qabnu kajeela Ministir Deetaan Ministira dhimma alaa Raashiyaa kun garuu yoo nu gaafatamne harka gargaarsaanii diriirsinaa jechuun dubbate. Deetaan ministira kun akka ibsetti Raashiyaan yeroo hunda furmaanni rakkoolee karaa siyaasaatiif dippiloomaasii qofaan akka argamu cimsite kan amantu hoggaa ta'u kanaafis kutannoo qabaachuu isii cimsee dubbate. Adeemsa marii kana itti fufsiisuu fi tattaaffii Ameerikaa fi Iraan taasisaa jirtuuf Raashiyaan deeggarsa akka qabdu kan ibse Raabok keessumattuu gama Paakistaan tasgabbii naannichaa mirkaneessuu fi nagaa waaraaf haala mijaa uumuu keessatti gahee cimaa fi gahee gaarii taphachaa jirtu dinqisiifatee jiru dubbate. Oduma Raashiyaan walii wal qabattuun Raashiyaan yaada deeggarsa nagaa Ameerikaa fi Iraan tumsuu kan dubbatte eega Chaayinaa waliin marii taasisanii bootoggaatu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii pirezidaantii Chaayinaa wajjin taasise keessatti dhimma hulaa galaanaa Strait of Hormuz irratti Chaayinaan Ameerikaa akka deeggartu taasisee jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan guyyaa irratti biyyoonni yeroo lola Ameerikaa fi Israa'eel fi Iraan wajjin taasisan Iraan deeggaraa turan Chaayinaa fi Raashiyaan marii cimaa waliin taasisanii jiraachuun ifoome. Marii isaanii tanaanis hariiroo Raashiyaa fi Chaayinaa sadarkaa seena qabeessa irra gahu pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin dubbate. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin pirezidaantii biyya Chaayinaa Xi Jinping waliin Beijingitti marii taasisaniin hariiroo biyyoota lameenii sadarkaa seena qabeessaa fi kanaan dura hin argamne irra gahuu beeksise. Pirezidaantii Raashiyaa Putin hariiroon kun akka moodeela walta'iinsa dhugaa hunda galeessa ta'ee fi tumsa tarsiimootti ilaalamuu akka danda'u akeeke. Biyyoonni lamaan waliigaltee ollummaa gaarii michoomaa fi tumsaa erga mallatteessaniin booda waggoota 25 booda kunis kan ta'e ta'uu ibsatee jira. Pirezidaantii Raashiyaa Putin haalli idil addunyaa amma mijataa hin taane keessatti illee tumsi dinagdee Raashiyaa fi Chaayinaa jidduutti taasifamu sochii cimaa fi gaarii agarsiisaa jiraachuu ibsuudhaan waggoota 25 dabran kana keessatti daldalli biyyoota lamaanii dachaa 30 ol dabaluudhaan waggoota walitti aansuun doolaara biiliyoona 200 ol ta'uu kan baasisan ta'uu ibse. Biyyoonni humna guddaa qaban lamaan jidduutti humni tumsa dinagdee socho'u inni guddaan damee aniisaa ta'uu kan hubachiise pirezidaantiin Raashiyaa dhiyeessii qabeenya amanamaa ta'uu akka itti fuftuu fi Chaayinaan ammoo rakkoo amma baajiddu galeessaa keessatti mul'ate keessatti illee itti gaafatamummaadhaan fayyadamaa qabeenya isii kan itti fuftu ta'uu beeksise. Kana malees hojiiwwan waloo gurguddoon dameewwan indaastirii qonna geejjibaa fi teekinooloojii olaanaa irratti xiyyeeffatuuf dursa kan kennamu ta'uu ibseeti jira. Imalli kunis erga eegame Raashiyaa fi Chaayinaa jidduutti hariiroon daldalaa cimaan kan uumamuu fi waltajjii idil addunyaa irratti tumsi imaammata alaa biyyoota lamaan humna tasgabbeessuu isaa guddaa kan ta'e ta'uu pirezidaantiin Raashiyaa ibse. Yeroo ammaan tana adeemsa walxaxaa addunyaa biyyoota hedduu ammayyaa madaallii dantaa hirmaattota hunda irratti hundaa'u ijaaruuf adeemsisarra jiraachuullee beeksise. Raashiyaa fi Chaayinaan sirna addunyaa caalatti haqa qabeessa dimokiraataa ta'e ijaaruudhaaf garaagarummaa aadaa fi qaroominaa kabajuu guddina abbaa biyyummaa biyyoota kabajuu fi sirna addunyaa caalatti haqa qabeessaa fi dimokiraataa ta'e ijaaruudhaaf hojjechaa akka jiran hubachiise. Kunis hawaasa idil addunyaatiif fakkeenya gaarii kan ta'e hoggaatu haala idil addunyaa yeroo ammaan tana wallabdee guddaa itti mul'ate keessatti qindoomni cimaan biyyoota jidduu jiru garmalee barbaachisaa ta'uu fi waltajjiiwwan dhaabbata mootummoota gamtoomanii BRICS garee 20 fi dhaabbata tumsa Shaangaay irratti tumsi isaanii cimee kan itti fufu ta'ullee beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qopheessinee kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.